ambaa jirtu maatii keetirratti mallaqa ergitee abbaa kee haadha obboleessa obboleetii yookiin eessuma kanarratti ergitanii gaafa obboleettiin keenya kun hedduu takka garaa nama nyaatti gaafa biyya ambaati biyya isiitti galaa qabeenya godhadhee qabeenya horadhee amma hara baafadhaa jettee biyya isiitirra kaatee gara biyya ambaatirra kaatee gara biyya isiitti dhuftu waa hedduutu isii mudate. Kun immoo tuyyuu barumsa isiniif ta'a. Barumsa akkamii isiniif ta'a kan jettan yoo ta'e barumsi isiniif ta'u tokkoffaa jechuudha. Ijoolleen biyyoota Arabaa jiran nuti walumaa galatti biyya ambaa jiru wantoota garagaraa mana ijaarrachuu suuqii bananna jennee karoorfachuu yookiin meeshaa maashina daabboo maashina wantoota garagaraa miicaa maashina uffataa kanneen kana godhanne jennee karoora dheeraa baafanna jechuudha gaafa biyyoota ambaa keessa jiran. Gaafa biyyatti galleemmotuyyuu wantoota nurra ba'an takkallee hin qabnu jechuudha. Kuni maalinni rakkoolee mataa keenyaa tokkoffaa nuti mallaqa keenya gaafa dalagannee ergannu haadha abbaa eessuma obboleessa irratti erganna jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jechaan alhamdulillah galata rabbi. Nagaa qaba rabbiin haa galatu isin akkam nagaa qabdu fayyaa qabdu isin jecha haramoo viidiyoo nan isin qabadhee dhiyaadhe dhaamsa obboleettii keenya biyyoota ambaa keessa teettee biyyatti gaafa galuu heddu yookiin immoo obboleeyyan keenya biyyoota namaa ta'anii biyyatti gaafa galuu hedan wantoota isaa mudate tokkoffaa obboleeyyan keenya kuni namoonni hedduun keessan dhufanii kawaayee kanaanatti kaasan hedduutu jira rakkoo jaarsaa rakkoo abbaa isii rakkoo haadha isii rakkoo obboleessa isii hedduutu jira jechuudha. Obboleettiin keenya kuni obboleettiin keenya takka waan isii mudate hedduudha. Waan garaas nyaatu waan garaan nyaatudha. Maaltu isii mudate hoo kan jettan ta'e wanti isii mudate tokkoffaa obboleettiin keenya kuni mallaqa maatii isiititti ergatti. Maatii isiititti ergattee kaatee gaafa kaani ulaagaalee hunduma mana ijaarrachuun waa hundaa geeffachuun meeshaa manatti bitachuun hunduma isaatu xumurattee jirti. Gaafa kana maal isinitti fakkaata waan garaa nama nyaatudha dhugaa rabbii dubbachuuf nuti akkitti xaarree finne hin beekna. Tokkoffaa abbaa keessanitti haadha keessanitti obboleettii keessanitti obboleessa keessanitti mallaqa hin ergitina. Karaan isin baasuun karaan faayidaa guddaa isin qabu fakkeenyaaf isin warra akkaawuntii takkitti tana qofa qabu isin jedhee jira. Ammallee akkaawuntii seeraa baafadha. Ammallee akkaawuntii mataa keessanii baafadha. Gaafa kana maatii keetilee walitti hin buutu nasbee keetilee hin duutu maraatullee hin taatu hattullee hin taatu kararra teettullee kararra deemtullee hin taatu jechuudhaati. Buna barandaa jalatti gurguradha jettillee hin yaadduati. Galtee suuqii banattee hara baafatta. Gaafa akkaawuntii tana qabaatte. Bakka akkaawuntii yoon qabaanne yoo mallaqa qabdu hunda maatii keetirratti ergite jireenyi kee hunduu ka akka jedhee akkasitti himuu hin beeku. Jireenya afuullaya jireenyuma faallaya tokkoffaa maatiin keetii wal loltaa lammaffaa jireenyi kee hin dukkanaaya sadaffaa hara baafannaan qabdu kaatee biyya arabaatitti deebite. Obboleeyyan kiyya gaafa kana obboleettiin keenya kuni mallaqa maatii isiitirratti ergaa turtee hara baafadhaa jettee gaafa galtuu hara baafachuu hin dandeenya. Dudda isii cite mataa isii buruqe funyaantu isii funuune. Bakka jiraatu dhabdee bakka dhaabbattu dhabdee abbaa manaa itti hirkifattu hin qabdu maatii itti hara baafattu hin qabdu gaafa gaafii mallaqaa isaan gaafattu maatii fuula keessa isii deebi'a. Kallacha keetti deebi'u maatiin. Maatii jechuun jireenya kee keessatti wanna si miidhan keessaa isaan tokko. Akka abbaatiittis akka haadhatiittis gargaariiti. Waa hundaa ta'iifate. Biyya Arabaa kana dadhabdee fiddee halkan gurzaaf dhabdee fiddee jedhanii hin yaadan. Biyya ambaa shintibeetii dhiite dadhabdee arrabsamtee jibbamtee tuffatamtee shaqaala jedhamtee kan waa hedduu isiin jedhan hattuu taateet waa hedduu kallattii ta'e tana takkitti si qajeela. Subhanallah. Gaafa kana rakkoon si mudatu kun hundi wantoonni ati raawwatte sun hundi namni gaa biyya keessatti beektaa abadan yoo ati mallaqa hin qabaatiin abadan sin jaala abbaa fedhe maan taane haadha kee maan taane abbaa kee maan taane sin jaalatu tokko yoo ati mallaqa qabaatte. Okay. Yookaan immoo ganaa mallaqa biyya Arabaa santi kasiin deebi'ii jedhan too jechuudha. Ati gaaf kan akkam gootame gaafuma kana akkam goota gaafa kee biyya Arabaatitti deebisiin jedhan gaafa ati mootuyyuu
imimmaan kee harcaasa biyya arabaatitti deebitu maaltu sitti dhagama. Kanaaf jechuudha waan kana hundarraa fagaachuuf balaa kana hundarraa baraaruuf mallaqa kee fira keetitti hin argine mallaqa kee obboleessa keetitti abbaa keetitti eessuma keetitti akaakayyuu keetitti hin ergin akkaawuntii kee baafadhu akkaawuntii irratti ergii sin jedhee ture. Isin galee akkaawuntii keetti irratti ergii akkaawuntii keetti irratti gaafa ergite muutuu ati nama hundaa caaltaa. Kaash baakaashin jedhan sun harka kee jira. Isin jedhee ture. Isin galee waan isin hin jedhu. Ammallee taanaan jechuudha. Ammallee taanaan wanna tarin qabu. Dogongortanii maatii keessan irratti akkaawuntii keessan hin ergine. Mucaan kun gaafa kaanii rakkoo hamaa keessa seente yoo isin hime rakkoo isin keessa seente rakkoo ulfaataadha. Falti isin jiru ka jireenyi isin jiru ka jireenyi isin kophaa dhaabachuu hin dandeettu ka bakka dhaabattullee hin qabdu bakka seentullee hin qabdu. Kanaaf wanti si baasu wanni jireenyi kee kana si baasuu danda'u yoo nama gaarii argatte dhiira gaariitti heerumtee ilmoo kadhattee deebitee dalagachuu rabbiin immoo tokkoffaa maaliin ni beektu waan isin beekuu qabdan yaa rabbii kiyya fayyaa naa kenni. Sammuu kee yaaddee yoo waa sirraa badan sammuu kee dhiphisu yoo waa sirraa abbaan manaa keessi gatee deebi fakkeenyaaf boo'uu cinqamu maal jechuun qabdu. Saraahatan jechuudha dhugaa jirtu isin hima. Wannin an isinii himu gaafa waa sirraa bade imimmaan hin boo'in. Imimmaan boo'amuuf hin boone garuu namni tokko gaafa boo'e gaazii wanni miira keessa isa gubu hedduu waan jiruuf sanii boo'ee baafata. Yeroo takka boo'ee baafate rakkoo takka hin qabu ana kamata yoo aarte gaafa aarte san yoo boottee baafatte rakkoo hin qabu. Gaazii si keessatti kuufamee mataa kee keessatti kuufamee jedhamu santu baafatta jechuudha. Itti dhufna. Yeroo hedduu deddeebitee yoo kabootu ta'e galgalallee ganamallee guyyaallee yoo kabootu ta'e sammuu kee baay'ee miidha jechuudha. Sammuu kee hin miidhama. Gaafa sammuun kee kun miidhame immoo fayyaa kee dhabda. Atiin har'a mallaqa hin qabne dhabdee namni si tuffatu. Gaafa mallaqa harkaa qabdu namni si jaalatu. Gaafa fayyaa kee dhabde immoo namni asitti raammoftee shamtee jettaa malee namni tokko si waamatu. Si galee namni tokko sitti as ba'ee waan akkanaati jedhee si waamatu. Sin badadu. As gori natti buna dhugisiin jedhu. Ati waa tana barama Itoophiyaa keessatti sanaan qabaatiin abbaan fedhee sin jaalatu. Mee fakkeenya isinummaan ulaala ijoolleen hedduun yuutubaroonni ijoolleen hedduun namoota gizee biyya arabaa jiran hin jaalatan. Eenyu jaalata? Ijoolleen maa yuutuubii dalagan kuni waa hedduu argaa jirra. Gaafati biyya arabaa jiraattee qarqaarsa si goote viidiyoo masheer gootuuf yookiin immoo xiqqeessuun qarqaartu si jaalatu. Waa taazabee isin haa galu. Waan taazabee qaba. Gurbaa tokkotu yuutuubiin kiyyan harkaa badee jira jedheen. Isin gala. YouTubein kiyyan harkaa badee jira. Akkaawuntiin isaa ofii paasapoortii fi iimeeliin isaan harka jira dagadhe jedheen. Eessa jirta munaanaan jedhe. Ina caqasa. Barumsa sitaa caqasi. Gaafsan namarraa ba'ee jechuudha. Wallaahi gaafsan akka namni nama mallaqa hin qabne nama mallaqa qabu malee hin jaalanne gaafsan irraa ba'e. Gurbaan kun innis Adaamaa jiraata anillee Adaamaa jiraadha. Bakkuma ta'ettu sitti dhufa jedheen yoo ati heeyyamamaa taate. Jennan eessa jiraattaa naan jedhe. Biyya galee barakkatti akkatti meeshaan kiyyallee na jalaa badee maal jedhee itti madhe. Gurbaan san ijoollee yuutubaroota haarofti lafa dhufan hundi warri bara 2014 2023 hin beekan jechuudha. Hanga 2023tti nuti warroota hojii jiraataa ture. Gaafan ani biyya galee jedhe bilbila narraa kaasuu dide. Yoo dura telegiraamaan itti haasa'ee beeka. Telegiraama waastaapii isallee wajjin haasa'u. Gaafa biyyaan baa jiru naan haasa'aa ture. Gaafa ani biyya keessa jiraame naani naasumni. Gaafa biyyaan baa jiru maali naaf mallaqa qaba. Si galee yuutuubii tokko sirreeffatuuf wantoota dallandan isi warroon yuutuubaraa hin beekta. Dubbiin akkanaa isiniin jedha. Ijoolleen biyya arabaa jirtan
obboloota koo hin gowwoomina. Dubartiin takka waan gootu bira tarte waa hedduu gurbaasanii godhaa turte. Super chaatii bitaa fi turte yeroo hunda bitti super chaatii jechuudha. Maaliif yuutuubiin isaa galii baay'ee waan hin qabne yaa jechuun yuutuubiin isaa waan viyuu baay'ee hin qabneef dubartoonni hedduun super chaatii bitaa fi turan. Gaafan ani biyya seene maal godhe? Qabe. Dirri godhe. Saat godha. Na cufa. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan gaaf biyya galtan namni tokko nama sareera isin hin jedhu tokkollee hin jiru. Maatii keetirraa qabe. Abbaa feete maan taane. Warri har'a si leellisu, warri har'a baluutii isin jedhu gaafa ati biyya Itoophiyaa jedhamtu keessa ka duraan si jaalatullee si jibba. Anu fi argee bara. Ufii kee ka duraan kamaan duraan si jaalatu warroon duraan natti haasa'an amanatti hin haasa'anii bara. Isin galee duraan otoo rakkatanillee hin qarqaara ka mallaqa harkaa qaba. Gaafa biyya seentu immoo malleen isumsa harkaa dhuma. Damoosni kee hin dhaabata, jireenyi kee hin dhaabata. Ati eeggattuu namaa taata. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbiin harka namaa sin eeggachiise. Gaafa harka namaa eeggatte hin kufta. Gaafa harka namaa ani biyya kana taa'ee harka namaa eeggachuu achi deeme biyya Arabaa san dalagachuu naayee. Biyya Arabaa gaafa seetee dalagatte immoo ati hin jiraatta. Waan birallee dhabdu nagaarraa haa taate fataa taatee jiraatta. Maatu si dhooqa. Kana isinin jechuu barbaada viidiyoo kiyya asirratti isinii dhaaba. Viidiyoo biraatti hamma walitti deebinutti nagaan tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.